tufa. Nee. Hojii akkas kana kanan dura hojjechaa turte. Bade ani biyya laan ture bali biyya ambaan ture. Lola Israa'elii fi Iraaniin gidduutti gaggeeffame sababa kanaatiif sababa rakkoo nageenyaatiif kan gara biyya kanaatti deebi'e attuun biyya kanaa jechuudha gaafan dhufee Finfinnee ga'u wayyaa tokko osoo irratti hin baafatin irratti nan bitin irraa baastee kunoo gaafa mana doon kanaan dura ba'e dhaqu uffannaan durittiin qotiisa qotaa ture kunoo isa argadheen isa uffadhee jira caammaa tokko ittiin attambiste hattuun biyya kana malee xiyyaaran samii keessatti eegaa turen siin jedhe. Manni keenya kunoo kana. Manni keenya isa kana. Manni keenya kana. Mootummaan sirriitti eeguu danda'u qabda. Wanti tokko sirkaa baduu qabu. Akka arge namni galee bahuu qabu. Yoo namni seenan illee hoggaasaan ba'an sirriitti safattaatee. Bade gaashe siinoo keessan baasee ani xiyyaaran samii keessatti eegaa turen jedhe kun rakkoon qabu ol galee nan eega mana kan yaa waaqna gargaareeti. Eenyati tufaan an jettee maqaa kilaa abbee balbala kana iyyuu agartee ta'a. Nama wagannaa deebisu illee hin qabu. Abbummaa harjeetu balee ba'a. Ijoollee balbalma kana illee cuftanii. Ilaa kana booda gaashe balbala kana akkasitti banaa kaa'uu dhiisaati namni tokko bakkee kanaa dhuftee kana tol deebiin ol galee balbala kana banee ol gala jettee dhufti taanaan. Enjiru yaadamu kun yookaan nan cabsa nama beekne taanaan ajaja keessaniin ala waan tokkoon godhu gaashee. Tole. Addana teessee ol galuuf gadi ba'u nama sirriitti sakattaata sirriitti eedda. Kanan ta'u taanaan. Ilaa kana hundumaa sirriitti naa sakattaata. Sirriitti naa eedda. Qaroo qotaatee naa ilaaltaa siin jechuufani gurbaa. Kaabaaltiidhuma kana sirriitti naa kaffalaa malee gaashee. Maal akkoon hin jiru. Dullaa moo dullaa waan ittiin godhu. Duddaadhuma kanaa fidaate sitti bira naa kaa gaashee rakkoo hin jiru. Kilaashii qopheessa gurbaa ati jabaadhu. Kilaashii illee ani warra tokko sana eegaa ture malee kilaashii qabadhee hin beeku waan kilaashii kan jalladhu. Dullaadhumaan eeguun naa wayya gaashee. Maal akkoon hin jiru. Ayyee gaashee. Jabaadhu. Ayyee. Bada gaashee. Manni keessan warruma biyyala warruma achitti eegaa ture sana fakkaata. Bade mana taanii akkuma inni itti bareedu amma beela nyaata wayi gannaa bira laata gaashee. Mana akkanaa moo nan eegaaree mana akkanaa waan tokkitti raajii ol hin seentu malee tisiisni balbala kana bantee akka kana ol hin galtu dhugaa waa'ee balballi banamuu dubbachaa turani gaasheen ammala ammumayyuu an irraanfadha hojii ko ammarraa kaasee jalqaba laa kunoo kun maal boodatti immoo dur manaa hojjetanii jiru moo ijeeruman dur Iraaniin ta'eettiin xiyyaara samii keessatti eegaa ture sana natti fakkaatte wantatti. Yaa rabbii ati mooyi yoo biddeen namaa laatta kaabii jamu barbaade yoo ta'e iyyuu abeet. Ayyaa rabbii kana tokko gowwaa godha tokko immoo nama gaarii godha tokko immoo nama hamaa godha. Warra ani birrii fudhadhee biyya alaatii dhufe uffata koon irraa yaafattee nagattee gaasheen koo immoo dhufanii maqaa isaanii immoo natti nimne gaashee naan jedhan malee. Badee hin gaafanne maqaa isaanii gaashee maalitti uffayee addeen jedhan haadha manaa isaaniitiin immoo ijoollee isaanii nama meeqa akka ta'e hin barree. Agadaa birra minyootu laga gambeela shaggeessi yaada anseenaa raadhaa jenna egaa dur bareeda bana keenya bade egaa kunoo akkasumatti qobaattamnee kunoo biyya hambaatii biyya kanatti deebinee kunoo amma hattuun uffata hundumarraa yaaffattee waanan biyya hambaatii fide tokko osoo nambisiin caammattee numa kana duwwaan itti dhiistee. Kunoo harka duwwaa tanafe gaasheen immoo ganama manaa ba'anii ammuma deebi'anii dhufuun isaanii maa inni gaashee dhugeera gaashuu achuma dhaabbadhu eenyuuti Maal kun immoo maal ta'e jira achuma dhaabbadhu maal dhaabee ergaan dhufeen dabarsu waan fuuchuu dhufeen. ati eenyu jedhee kan mana kana keessa deemisa gurbaa Guyyaa meeqa mana kana dhufee kana amma inni beekataa. Odaan tokko mana kana keessaa yoo bade kan itti gaafataman kanaaf ol dabartee ol seenuun gonkumayyuu hin danda'amu. Maaloo bukkaa kana keessatti naabiniiti ol galee waan. Maali jedhee nuti dabarsa mana keessatti gurbaa? Ani fira isaaniiti ergaan dhufe. Saartiifikeetii qabdaa fira
Mere, waraqaa qulqullinaa qabdaa bira isaanii ta'uudhaaf maaliif as beekan? Waantu dhaabbatu. Dura siin takkattaa gurbaa maal taate dhaabbatu. Ela, na argita miti. Ela, booda gaafa baatu bilbila kanarraan kan hafe waan tokko buutee gadi baanaa. Aroobu, deemi amma, safi deemi. Bira jettanii dhuftu waa'ee nama biraatii waa'ee ormaajuu waliin wallaalle. Akkas jettanii wayi meeqa mana keessaa balleessanii baatu. Biddeena namaa namarratti cuftu. Hai gaasheen garuu wanta kana nan dhiisan oreetuma yaad. Nan isaatiif taa'aree manuma jedhan ta'a malee. Arganne. Oh. Kottu mee kulfii naala dumee kulfii dhiisnee baane moos. Ammas immoo akkuma mala saarraafatee beeksi deebisee. Kulfii dhiisnee baane. Eessa kaa'ee deeme laata? Ilaali kaame. Takkaadhuma yommuu qalbiidhaan ta'e fudhatee deemadha kunootillee. Ogeessiif. Ofuma asii joorsa boomaadho. Baale mucaa. Waardiyaan keessan immoo tasuma ol lagachuu dide. Nama biraa seete kati maqaa yoo dubbatan malee inni ol naman galchu kasumame. Ol lagachuu dide. Yeroo maqaa kee amma abbaan maqaa kayyuutti itti matte malee eenyuudha siin jara kana. Wayyoo eegaa jira moos. Deem bakka. Deem biraan gahe. Si joorsa boo. Bade kunoo fira jedhanii mana seenaniitu kot harka duwwaa ba'uun hin jiru gurbaa. Maalan godhate? Waan ati fuutee baatu eessatti hin beeka. Maalan fuudhee ba'a maal? Akkasitti hin ta'u gurbayyoo akkasitti hin ta'u. Ol galuuttis na sakattaate gabboottis na sakattaate mooti. Waa'ee numa firummaa haadha keetii fi haadha manaa namicha kanaatii fi kee kana yaddan baafanne. Ammayya. Abadu gurbayyoo sittan himaa jira. Kot na dha'uunka. Hin fattashamta. Sakattaamuun kee dirqama gurbayyoo. Bilbilli kun tilasi keessa jira keetuma kun. Bade eessa keessu fi kurfii jaarsa. Kan hin dhufeefi furtuu kanaafidha. Nagaatu furtuu kana irraanfatee bahee jennaan furtuu kana fuuchuudhaaf achii bahee dhufe laas. Ani mormuma koota sirraan citee gadi gurama malee qulfiidhuma kana mana kana keessaa fuutee gadi hin baatu. Gaashee rooma isaaniitii dhufanii qulfii kana fudhatan yookaan immoo waraqaa bittaa ishii xiqqoo hirma ishii tokko waan itti barreeffanii sitti kennan akka kennan na agarsiisi fidii kotoo. Furtuu kana fuudhee bahuudhaaf waraqata barreessanii chaappaa maal. Bade akkanitti dhufee mana kana galee qacaarame barteetta. Amma kana maal taare? Deemuu dandeessu harka keessatti dhufanii fudhatanu gaasheen borquu qodaan mana keessaa badinaan jedhanii mana jechuu isaanitti dhufanii isa dhufatan deemuu dandeessa. Dafi naa bahi. Maalan beeka waa'ee addeessu waan isaan godhan mana kana keessatti. Kana bakkeedha yaatee dhuftee silaayyuu waa'ee dhuma firaa kana nan wallaale. Gaafa baaboorichaa na bira dhaabbatu boo. Maal jedhan jennee kun?
Shobiran balale mafia. Hey, Marco Datta, Adara tera untuk itu. Nami gurbati itu digurban. Oh, Marco ta. Adis ka Marco dofi. Anada kenta gurbamat po. Isi nikini. Ati yite jenna qofaa ishee manatti anaanna waamte sana booda naman sitti kofalchiisa jechaadha. Qofaa ishee manatti erga na waamteen booddee sittin kofalchiisa nama. Maal jettaa gurbaa? Waaqan sodaattu maal? Namni tura ga'e maal naan jedha kan? Inni iyyita yoo ta'e jedhe inni iyyita taanaan nan hiika nan baasa si gachi nan baasan jedhe. Adaraa waaqa callisi. Maal jechuudha waaqa sodaattu anaana keentaa gurbaa maal adaraa? Adaraa. Ani hiika kunoo. Kot. Deem gooftaa fi deem maal uumaan dubbati maaloo deem. Yaa Waaqa guyyaa salphina. Maali guyyaan akkasii guyyaan abaaramaan kuni guddis badiin isa yoo qabattee natti hikkata kanatti namni tu dhagee maal naan jedha kan badee namichuutu akkasitti ol natti deebi'e maal naan jedha kan maaluma fuudhee baheera laata maal attiin ija biroo akkasii yaa Waaqna baaste otuma mana hin jiru ta'ee yaa gudii kakuma namni hin argin kana malee salphina koo dhuguma waan mattee manatti waan goote malee waan man hin argine maqaan nama deebi'e animmoo hiikkannaan maal gochuuf iyyuu jedheen sirra raajii dhabboo kanarraa haayii Abadu, Sarufta. Gurba galchuu dhufaa jirta gurba? As keessaan dhufaara. As keessaan. As keessa akara kamiin seenta ati eenyu maqaan kee eessuma keessaa gadi ba'aa jirta. Namicha ganna rakkisa as keessaa hojii hojjetaa ollee. Asitti gadi kan bara kasiisiin jedhe. Maali nagaa miti isin hin jedheeman. Hojiin hojjetaa olle kunnoo gaafadhaa amma nan jedha. Abadu, odinati beekamtii gaashii ala hojjettu maaleedhuma. Ani meen jedheeman manni gaashee kuni galoolee maggaa gashaa ta'e nabbaan barbaade foon galee gadi bokunaa garuu eenyu maqaan kee miti seergi mana kana keessa maal goota deebi natti himeeti. Maa wal qorraa obbo Waardiyyaa nan jajjara isiniin jedhe mineen. Abbaduun jedhe gubbaa jumaa taati na dhageessu gubbaa nan la biinuma kee kanatti waqaree bakka kunan si kaala mataa kee kana keessa si buusee na dhaggeeffate gad abbadu gaashee na dhufanu waan gootee mana kana keessa gadi baate tokkoon saa osoo dhimin itti himta gaasheetti. Wayiidhaa isiniin jedheeman. Na arrasitti gubbattiitti gubbee gateetti jiru bakka lama keessa buusuu taata. Gurba na dhageessa gaasheen amma dhufanii dhimmi kee qulqulleeffame adda baasamutti mana kana keessaa faana kee iddoo tokkotti gadi hin deemtu siin jedhela asittanitti qalanii asirraanis ganna qalanii na guuranii na gatu malee mana kana eeguun nufee ani dhiirri barii iraaniin ani nama xiyyaara eegaa ture itti rakkadhee as gaa'ee jennaan na jala ol dabarsee waan hin taane goota hin jiru wanta kana mee dhaabbadhume dhaabbadhume boorsaadhuma kee ilaala kottume kottu. Namicha deemi. Kottuun jedhe dhaabbadhu gurba. Harkuri. Dhaabbadhu jedhe. Dhaabbadhu. Dandabarsitu. Seerri biyya kana nama adaraa seera dhaabbadhu siin jedhe adaraa gaashee dhaabbadhu siin jedhe. Jedhika abbaa jaallu jedhika jedhi jedhe. Dandabarsitu jedhe. Jadi gaje bukan itu gaje gaje namicha kana naterge gaje namicha kana naterge ani want to mana ke bani kunna gadu de gaje namne kumar gadu betana galeba ayyama kona la nama orin gashin gari sim basin jere sitmentur namchi kala sar gaje ani ko kuma ke san kana la iduma kita kana terge wa karra gade mu le ke zawla bikulo ma wana begun kamu alan kau man makena turun jere be doka dabbata asitti qabe osoo duuka dubbadhaa jiru sin muktani luka sana fanaa jaaru be duktani gashi maala jette be da kinke dalo da fate ba maala jette maala gaje da wajje banda dura azat sanar ge manni ko gani manni ko be sin yanda gurbat gashi an wanda kuwanam be kun kam waye gurba kana ani na zumati narge sinin jere gashi amma ba ko tadan ba gashi la bawda bila bakila la gashi to ini macam mana mana guys? Ani nak gaji ni mana nak kerana ni kerana macam mana orang juga saya aku nak dapat kau tu. Kerana ni
Hajjatu gurba. Ani wanta ko waan beekun qabu gaajii kan jireenya koo balleessu kan mana koo balleessu mucaa kana dargaggeessa manatti naaf iddootti kaate. Ishee kan dargaggeessa kumaat maaf ni mana koo balleessaa jiru. Ishee dhaggeessa mana kanatti kananii. Maal mataa jiran jedhani mooraa koo kana keessatti ijoollee. Ani baay'ee naasuudhaan ila naasuun mana kananii dhatinii jedhe malee kan mana keessa jiru aaddeedhuma silas boqorroo. Ana masan utuu namni waan hin qabne ofiin dhufu dargaggeessi kun mooraa koo keessa maal hojjeta? Ani baay'ee meeshaa kana aaddeedhuma faana dubbanna ta'ani waan tokko waan hin beeku tokko. Maanni jedhan maal taatanii gurbaan baay'ee. Firuma manuma koo keessatti waan biraa malee kan jedhee jechuudha sin. Maal jettaati moo maal jaati waan barbaadde. Ani manumti kee. Ati maal godhaa mana koo keessatti? Maal godhaa? Gurbaan baay'ee wanna bishaan qoqqoodaan bishaanii girgiddaarraa lakkaa'ee ba'aa jira malee maal godhaa? Maal Faafati walitti deebinee wal qoranna. Rakkoo hin jiru maa koo keessatti waan godhaa jirtan. maal godhaa? Abbaa callisaa qeetti wacanan qaasina. Nan du'eeka. Asitti akkamitti tokko malee Sila turteeta. isa sintu beeka adde. Adde isa sintu beeka. Ilaamee haamee fachaa. Deemee gubbaa kana dammoo sila yeroo inni Mana koo bareessanii. Kana iddoo hundumaatti hin beeka. Hattuu isaa ija Hattuu mana koo saamuu dhuftee gurbaatu. Maal jechuudha? Waaqa dhugaa koo baase. Waan kun na gootee baate moo? Namni inni nyaatan hin jiru magaalaa kana keessaa namni manneen seenanii hin jiru guyyaa saafaadhaan seenan amma kiisii isaa keessa waan jiru tokko ilaala. Akkasumas. Bani barbaadu gurbaa. Suuraan tun. Gadi. Nurkatti miidhamee jennaani seerrii dhalloonneessu. Kanaafiyyuu mana seeraatti geessati. Mana gun kaban jedha gagee qeekkatti gee.